ኦሮሞ ግን ምን አይነት ህዝብ ነው? ጭራሽ በዘፈን መጡ። ድምፃውያኑ ለቴዲ አፍሮ ጠንካራ ምላሽ ሰጥተዋል። የኦሮምኛ ሙዚቃ ድምፃውያኑ ገላና ገሮምሳና ዮሳን ጌታሁን ጋልሜሴና በሚል ርዕስ ትናንት አርብ ሌሊት ለቴዲ አፍሮ ኢቶሪካ አልበም ያዞምባና ዳስጣ ለተሰኙት ዜማዎች ቀጥተኛ ምላሽ ሰጥተዋል። ነው ታዲያ ኦሮሞ ምን አይነት ህዝብ ነው ብለን እንድንጠይቅ ያደረገንን መልስ የሰጠችው የኦሮሞ ህዝብ ባህሉን አክባሪ፣ ለአባቶቹ ታዛዥ፣ ሰላምን ፈላጊ እንዲሁም ለነገ ጠንካራ ማንነቱ የዛሬን ክብሩን ጠባቂ እንደሆነ በዚህች አጭር ስንኝ ውስጥ ጠንካራ መልእክት አስተላልፈዋል። ኦሮሞ ማለት ይህ ነው። የበርካታ ባህሎች ባለቤት፣ በገዳ ስርዓት የሚተዳደር፣ ጉዲፈቻ የሚለው ቃል እንኳ አማርኛ እስኪመስለን ድረስ በተግባር እንጂ በቃላት ፍቺ ያላገኝንለትን ያልወለደውን ልጅ ሰው በመሆኑ ብቻ እንደራሱ የሚያኖር ኦሮሞ እንዲህ አይነት ህዝብ ነው። ዛሬን ለነገ እንኖር። መልካም ጊዜ። አፋን ኢሳን በኸኒፍ ዴቢሳ በሬቱ ዴቢሰኒፊ ኡመተ ብረቲ ፍራተማ አርከታ ጅራ እቹላ ዴቢሳን ኢሳኒ ዋው የድሮ ስርዓት ከናፈቃችሁ አዲስ አበባ ከናፈቀቻችሁ ከአሁን በኋላ ሂስትሪ ቡክ ላይ ታገኙታላችሁ። የታሪክ መጽሐፍ ላይ እሱም ሲጻፍ ነው ልታገኙት የምትችሉት። የድሮውን ስርዓት ገዳዩን ትክክለኛውን ባለሀገር እንደ ስደተኛ ቆጥሮ የሚገለውን፣ የሚያስርበውን፣ የሚያፈናቅለውን፣ እርሱን የሚሰርቀውን፣ ታሪኩን አዛብቶ ለትውልድ የሚነግረውን፣ ስልጣኔውን የሚሰርቀውን ስርዓት ልታገኙ የምትችሉት ከአሁን በኋላ ሂስትሪ ቡክ ላይ ወይም ደግሞ የታሪክ መጽሐፍ ላይ ብቻ ነው ማለት ነው። እሱ ራሱ ሲጻፍ ከተጻፈ ወደፊት አሁን ያለው ባላገር ኦሪጂናል አቀረጋ በቃ አቀረ ዱጋ ጅርት ኑራ ጊዜ ቲመን የቱዘዛ ማለፊ ዴቢሳ ጋር ከቻ ጅረ ከናፉ ጡጡ ይጠኒ ነው በፊቲን ጋሲናዳ ጡጡ ከኔቲ ፊንዱዋሰ በሙ በከጅሩ ነገና ጎጀረኔ ነቃ ዳዳ ለቀነት ዲፕቲ ጎሩ ጀረደ ዋው የሞኝ ዘፈን ሁሉ ጊዜ አበባዬ ነው ይባላል። አበባዬ የሞኝ ዘፈን ምርጫ ሲደርስ መንግስት አረጋለሁ ካለ አታድርጉ፣ ሰላም የለም፣ ኑሮ ውድነት ነው፣ እንትና ጸጉ ተመልጧል ይላል። አከራጋሲ ሲርቢዮ ሶም ቤል ዱረ ለካ ብቹን ኢፍ ዱረ ትልማማ ዱሬቦ ዋው ትልማማ ሳቲፍ ኃይሌ ወይ ቴዲ እኮ አዲስ አልበም አውጥቷል፣ ግን አንተ አሁንም ስላጫሉ እያወራ ነው። አይገርምም? ቀኝ እጁን ለጥበብ ግራውን ለነጻነት አጠላጥፎ ያዘ ያገር ባሉለታ ለምን ተነጠቀ ያ የጥበብ ጌታ ለማለት ነው። ጀግና ሲወርቅ አይተን አናጉንብስም፣ ግን ጥያቄ ያለን የማይረሳ ቂም፣ ለምን ገደላችሁት? ለምን ደፈራችሁት? ለሀገር ብርሃን የሚሆነውን ለምን አጠፋችሁት? አልገባኝም። አይገርምም? አጫሉ ዛሬ በህይወት ቢኖር ኖሮ ዛሬ አጫሉ ስንት አልበም ይለቅ ነበር፣ ምን አይነት ጥበብ ያሰማን ነበር የሚል ጥያቄ ሁሌ በአእምሮ ይመላለሳልና አጫሉ በህይወት ባለመኖሩ በጣም ከፍተኛ ጉዳጫሌ ጉዳቱ ጢናቴ ዋና ወዲ ባር ወላሂ ሲላሞ ዶሉ ቡራን ጅራቱቴ አልበም ሜጋ ገዲስ ዋሜ ከነገ ይሰራ በየኔ ተያሰብለቱ ኪያ በዳዳ ከማርከቱን ያከም ጅርተን ነጋ ከሰኒ ፈያዳ በገጅራተን በገጅራን አራ እርጋ ገባባት እኮ ሲኒካው ፊዮኪሞ ዋን መሃል የሮዳ ኖፌር ከነራዋት እኮ ዱበቹ በርባዴ ዱፈ ኢንስ ማሊዮ ጀተን ኦሮሞ የሮ እንዳዩ መታን ቢፍቱ ወይ ኢፍቴ ዱጋን ኢሳ ከራ ኢንኒ ዱጋ ኢሳ ረጥ አርገቱ ዮ ሐልኒ ተኮ በነሜፍ ሐለ ኢሳፍ ኡመም ሰነረት የኩምሰን አጀንዳን ብራ ኦሎሊ ብራ ዱፈ ከራራ ኢሳ መክሲ ከራው ፊ በርባዱቲ ኢሳ ኦፋ ኩንስ ማሊ አማ humni oromoodhaa tokkummaadhaan maafiyaa biyya goolaa jiru kan mootummaan harka isaatiin ijaare yeroo barbaadutti itti fayyadamu kan lubbuun namoota baay'eedha, namoota hedduudha harka isaanii jiru, dhiigni nama hedduu, lafeen nama hedduu caccabee dhiigni nama hedduu dhangala'aan harka isaanii jiru. Gaafa dhugaa kana oromoon faana isaa argatee qaawwa xiqqoo takka argatee qaawwa san bal'ifachuudhaaf jala ka'u qaamni ajandaa lafaa fuudhee afaanitti nama gursuu jira jechuudha. Innis maali? Amma albama nama tokko yookiin immoo weellisaa afaan Amaaraatiin sirbu tokko dhiiga Oromoon akkasitti dhangala'ee fi lafee Oromoo caccabde saniin bakka buusuun hin danda'amu. Namni kun nutuqaa jira, garuu eenyuuf dubbataa jira? Saba ofiitiif dubbataa jira. Saba irraa dhalateef dubbataa jira. Nuti hoo
nuti hoo ofii keenya maalitti jirra maal wal godhaa jirra. Oromoon amma dhugaa jala deemaa jiru tana bakka amma arge tana furmaanni isaa asii akka namni illee isan tuffanne yoo barbaade haqa amma jiru kana jala bu'eetoo dhiiga ilmaan isaa kan gannamne maafiyaa walitti gurmaa'eetoo bakka maraa'u Oromiyaa guutuu keessaa biyya go'aa jiru kan humna mootummaa biyyan bulchaa jira jiru olillee ta'ee jiru kana to'achuu danda'u qaba humna isaa jala galfachuu qaba uummanni Oromoo. Har'a kan biyya balleessaa jiru kana malee sirba namni afaan biraatiin sirbee Oromooti dhaamsa dabarfataa jiru miti. Waan jee qaba waan inni jeessa maa dhaggeeffattaa akka waan kanaan dura si faarsaa ture fiigdee dhaqxee albama isaa bantee ofiisaatii kan inni hojjetate inni saba ofiitiif hojjete nama dhaamsi bira ga'uu qabuuf dhaamsa dhaammate maaliif dhattee dhaggeeffattee asiin dura si faarsee beeka asiin dura si gammachiisee beeka wanni inni jiru ofiif dhatte warri dhaxxanii achi as deebitanii uummataaf ajandaa godhu feetanis warra mata dureen yookiin immoo ajandaan maafiyaadhaa uummataan akkasii ciniinamee qabamee namni jala jiru qaamni siyaasaa hundi jala jiru kana dhaamsuudhaaf warra dhuftanii jechuudha. Hin dhaggeeffatinaa nuti isin himnaa dhaggeeffataa hin jirru. Warra dhaggeeffatinitti himuudhaaf hin dhufina. Warri immoo ta'ee jee kana hojjechaa jiru warra dhugaa kana ukkaamsuudhaaf itti xiyyeeffate waan ta'eef Oromoon kan dafee irratti baannanee irratti tuffatuu qaba namoota waan kanaan deemaniin kun dhaamsa kooti. Kuni garuu waa'uma sirriiti. Maaliif yeroo maafiyaa jee namni bakka ajandaa maafiyaa godhatee uummata hedduu nama miidhee kana gabbaasuun baay'atee jirutti teediin sirba gaddisee sirbas teediin gaddisees keenya fiigee dhaqee laaleeti. Awwa akkana nuun jee dhufee ammaas ajandaa kana jijjiiruudhaaf akkana nuun jee teediin akkana jee akkas jee maaltu dhaggeeffadhu siin jee jalqabaati. Eenyu dhaqii dhaggeeffadhu siin jee maa dhaggeeffatta? Dirqamaan qabdu bar inni dhugaa akkuma kikiyyaa badhaadhaa baadhu saba isaatiif baase uummata Oromootiif hin baasne deebiite ammas uummata Itoophiyaa bakka bu'ee hin sirbine uummata saba isaa saniif sirbe uummata amantii takka hordofu ka aadaa tokko qabu ka afaan tokko dubbatu uummata saniif kan inni sirbe uummata Oromootiif hin sirbine uummata Itoophiyaa uummata biyya kanaatiif hin sirbine wanni dheeyitee dhaggeeffattee dhuftee asirraa afaan bantee fi ajandaa kana jijjiiruu fe'isuufis hin jiru. Maara kattan hai ishii warri dhaggeeffate deebisaa nurraa deebiseef warri iska ammaa buutanii jalaan fiiguu jirtanoo maal yaaddaniiti koy uummata isaatiif sirbee bar uummata Oromootiif hin sirbineen inni hai amma wanni ta'ee jira nis dabartee jirtii miti amma gara ajandaa keenyaa deebina ajandaan keenya maafiyaadha maafiyaa amma qabnee gadi hin dhiisnu bakka ajandaa kan fidanii haa dabarsinu. Akka dabarsinee amma if duraa yaadnu qabba bakka irraa kaane san jalqaba maafiyaadhaan kaaneeti ajandaa fidanii jidduu tana nu darban ishee ajandaanis deebisaa argate amma gara ajandaa duraatti haa deebinuudha. Waaw hin irraanfatinaa kana nurraa cufaanii gaa bakka deebisaa qubsaa deebiseef galaanaan uummata aadaa takkaa amantii takkaa tanaafiin tuffadhee. Faajjiiteetiin carqii ja'aa jee kana deebisaa qubsaa deebisaniin afaan isaan beekaniinis nurraatti himan kanaafuu gara ajandaa keenyaa deebinuudha maafiyaatti irraanfachiisuuf ture garuu manneen irraanfatu waaw. Abbaa biyyaa wallaattee daboo jibbaan maraattee aduun addeessan taatu adalli leenca mootuu. Gallina deema waccisaroonni bookeen sodaatu argi. Gartee dubbiin goda hunda seenteeti tuttuutee nama hundaas baasu jirti naawwa waraanallee seentee jirti jechuudha. Kanaafuu abbaan ifirra du'a. Teediin sirba biyyaan sirbine sirba dhuunfaa isaa sirbe sirba ganda isaa sirbe sirba naannoo isaa sirbe sirba uummata Itoophiyaa bakka bu'u hin sirbine. Dubbiin bakka hunda goda hunda seentee jirti kunoo gartee miti waaw. Akkaasuuf nun barbaade. Waggaamni koo jaalala garuu hanga irratti dandeettu. Amalli kee natti jijjiiramaa jira. Wanti inni dhiphisu baay'een qaba. Kanaaf. Dhiphina kee normaadhu taanaan jaalalli kee ta'uu maal na fayyadari. Gabaadhaan darbadhaan jechuuf immoo akka malee kee. Na dhaggeeffachuun kee maal naaf godha waan tokko naaf hin gootaane. Si qofa miti koo kan dhiphatu. Dhiphinni nama kan biraa dhiphina koo waan fudhatutti fakkaata. Ibsaa fidee rakkina kee fi furuu danda'a. Egaa rakkina koo akkasitti himuuf nan gaafate.
yoo dandeesse ammoo kana booda yoo na barbaadu baay'ee nutti tola. Maal jechuu barbaaddeeti? Waggaa meeqaa osoo hin dhugaa amallitti jijjiiramuu danda'a. Maaliif namni tokko gisee alaabaa sossuufuu eegale amalli nama sanii si jijjiirama. Wayii sossuufu jira niis ni beektaa sheekeetii siif himaa. Si jijjiiramuu sitti akka inni sitti jijjiiramu jiru siif gala. Kanaafuu yaamtee gaafachuun waa'uma sirriiti. Yaamee gaafate inni hin balleessin. Duraan rakkoo xiyyanaa maal gootee deemtaayi? Ijji ala baatee jirte. Ijji ala baatee jirte saayiba. Tabiraa barbaade. Tabiraa soqiin dhabdu. Waaw. Gaafa tokko bakka abbaa warraa mana hin jirretti jaldeessi niitii leencaa argate dirretti humnaaf dandeettii isaa waa'ee gootummaa isaa waa hundaa diimessee ani nama akkanaa jedhee itti fakkeesse. Boorotti ol ba'ee abbaa manaa ta'ee yeroo leenci turee ala keessaa galu niitiin leencaa fuula jijjiirattee nyaara sassaabattee kan biraa fakkaattee leenca jijjiiramte. Leenci maal taate har'a immoo jedheen of too'atee miira. Ati dhiira miti jetteen seen ilaali dhiira. Yommuu leenci booroo manaatti deemsaaf miila ol akeeku kunoo jaldeessaadha kan inni dur beeku. Mootii yeroof ture baaxii manaa ba'ee iyyaan lafa baqaqse. Abjuun mootummaa isaa raajii itti ta'e. Gootummaa yeroof niitii leencaa sammuu itti dhiphise. Albaatii ilaaqachiise jaartiyyuu salphise. Dhugaatii wallaahi waan ajaa'ibaati sii walaloo addaa takka dhiyeessite waaw. Kan ajaa'iba natti kan dhalaan Itoophiyaa keessaatu miliyoona 2 dhiira caaltu. Akkamitti dhiirti dhalaadhaan siin jaaladhaa jettee kadhattiin. Hello. Hello lubbuyyee ni jaalattaami. Har'a hiireetii biratti deemaa maallaqa na argime. Maallaqa maali? Qoy ilaalamma dhugaadha feetaami. Itoophiyaa keessa jechuun miliyoona 2 nu caaltan. Saniifuu si malees dhalaan hedduudha. Saniifuu bakka baay'ee. Hayin cufatan kaya nuti isinirra hedduu taanuuf duba bara'an dhalaadha. Taateetiif dhalaa taata. Hayisiin jaaladhaa ni baran. Hayyee eegani jaalatte amma miliyoona 2 naanaq. Raadisiga. Kun diidam naqe bakka asa raadise. Akka bu'ade bakka. Akkana gaa malee jireenyaa beeyitee taanaan kasi nyaachuu dhufe. Si achi deebitee nyaattee agarsiisuu qabda boosii. Bineensa si nyaachuu dhufe ittichi deebitee nyaattee agarsiisuu qabda mana akka isaa kanatti waaw. Awo si maqaan nu balleessee awo wallaahi dhiiruma akkamitu hanga isiin akkanatti ol fuutee gajjattee dhungattuutti maali habiibi. Gisee karaa deemtoo akkami dhiroo dhagaa kisha kaayyattee deemtamu akkami namaa si qabee siin deema. Waaw bakka qilleensi baay'atu hin dhagin tanumaan si dhaama waan biraatii miti. Akka gocha keetti iyyuu biyyi diigamuu dide boo'icha keen kufaaree maal qawween kee kaleessa gateettii korra ture bishaan dheebuutu faaree maal takka si boosisu nuu gala si hubanna nyaattee bartee tolatti garuu sirni kee nyaataan boo'icha keen naga'u bira dhaqi boollatti malee sabni kaleessa muka qoosaa kee ta'e akka barbaadde gootee. Arrammoo sana beekee waan si sodaatu miti taragaagga ifoo ta'e. Kan qabaan guunnee gadhiisan bakkee guutti akka jedhu mammaaksi. Arra wayyaa hin jira ofitti dan tuttuqin boo'icha kee gabaabsi. Elaa uummatni riphee kuni achii ka'eera tanaan dhiisilaa in ulfaata. Keessoo arra argatte moggichuma iyyuu dhabdee saree maraata. Waaw. Sirbaa caaluu kana irratti mana kanatti jennaa hin diddeet. Nan shema waa'ee kee nu callisuu argee. Gamme sirbaa caaluu kana irratti mana kanatti jennaa hin diddeet. Maan narme maan rakkootu jira? Danda'an garaa kootu na boora gaafa sirba isaa dhaga'u natti nama. Maal armee naannoo naa sisteen maaltu fayyadeen? Haacee hunduma keenya jaalataa marmee ko maal goonare? Lammaffaan mun banu tole garaan sirraafamiin arga. Yeroo na bira jirtu nagge. Tole armee. Teeppi kana baattee hojiin hojjettu gamme fidii deebisiisa kaayii deemi abbaan kee boritti daboo waameera muka kana jigsiif. Dafam. Armee kophaa kun jiska amma armee maanta amma yooduma nama biraas yootti na waame amma abbaan. Jalaan yoo amma caalaatti dhageessi himeensiin ergaati wajjin deebitanii laaqanii nyaattu been. Tole armee ko. Waa sirba isaa kana gisee dhageessi hundi wallaahi miira addaa tokkoo fi jechuun waan addaa takkaan si dhaga'ama.
Kanaaf malee jibbiteetii miti yaa. Garaatu hin dandeenye. Wayi garaa waa jaalatu kanama. Garaa waa jaalatu kanama. Isaafuu kanama jaalatu dhabe. Halkan edaa osoo abjuu keessa jiru makiina as bitadhe manas ijaarradhe. Makiina amanaatiin deemtee haati tiyyaa. Ameerikaa gali uture yaanni kiyya. Akkuma bareerri barraa ka'ee yoon hojjedhe ilaalu mana kiraa jira. Mana sanuu jiinisaa dhumate hirqinfadheen boo'ee garaan na gubate. Garaan na gubate. Ammatanuu godhee nuuf araaramu. Azaaba ijaarraa warra baraaramu. Yaa salaam. Yaada gaa maal goota namni mana kiraa keessa jiru silaa isaa gachiisa yaadaan akkuma gachiiseetti hoteelsi tujjaaree makiinaa bobba'ee galee maal jee gisee hirriibaa ka'u mana kiraa keessa jira maal abbaa isaa godha keessaafu kiraan ji'aa itti geessee jirti eegee maan buusu waaw. Kun maallaqa kun ammoo saayiba jabaadha. Garaagarummaa maallaqaatii fi saayibaa waliin ilaala. Kamtu irra faayidaa qaba dhiiroo? Qarshiidhaaf faayidaa qaba moo? Achi deema. As deebi. Saayiba gaarii qabdaa qabu. Ol ka'ii. Gataa malee agartanii miti saayibni yeroo ati barbaadde ni deema yeroo deebi'ettee ni deebi'a. Maallaqa immoo bakka keessee namni hootu geessi deebisu hin jiru. Kanaafuu yeroo hunda maallaqa filadhaa. ለዚህ ነው ህይወትን የማላምናት። ለዚህ ነው መኖር የሰው bareedaa garuu saayibni akka ati barbaadde sii ta'uu kun akkami qarshiidhaan bakka buuste qarshiin bakka ati keesseen sosootu garuu qarshii lafa keessee yoo ifi biraa kutte kan biraa dhufee fuudhuun isaa hafan qabu. Kanaafuu qabdu wayya. Waaw. Oduu ammee durboonni udduu guddaa yookiin boroo guddaa qaban guyyaa har'arraa eegalee gibiraa itti kaffalu jedhameera. Murtee kana hordofee dhiirootii baay'een gammachuu isaanii dhageessaniiru. Kun kan ta'e durboonni baay'een egaa udduu guddaa sanaa dhiiraa dura mannaq gochuu jalqabantes jedhameera. Dhugaadha qoy osoo murtee shamarran dabbaa guddaa qabdu. Gibira irraa qabatee akka guddina dabbaa isiitti irraa odoo ja'ame dhalaan takka jechuun uffata isii waxxartu kaayyattee karaa dabbaatee dabbaa akkana hin goggootuun baana habibi dhugaa miti akka rabbii maanaati silaa gibira irraa qabate ni gooti silaa nuti illee karaa rabbaanee ija facaasnuun baana hoosii waaw. Astor gama sima tisiisni huursites xii jettes kanniisa miti nama nidditu. Hammam yoo girrii kaastanis abbaan muuziqaa isa saniyyuu du'eetu. Maqaa isaa koomentii jalatti accanaan naqaa. Oromoon caafiidha. Waaw! ቆሻሻ ሳቢጠብ ናውሰር ሳሙና ፍንፍኔ የኛ ነው የነቱ ፋሙና ፍንፍኔን ከበበ የኦሮሞን ድባብ እምባ ይቅርና ደማልቅስ አንዴባብ ባንዲራሽ ወረደ መቼም አልመልስም አይዞ ቻወበል ከፈለግ በንደት እዳንተም ተሰቀል እኛ ኦሮሞዎች የፍንፍኔን ዘመድ ስፖንሰር እንሆናለን 2 ሜትር ገመድ እዳቦ ተሰቀል ደሞ ንጉስ ነኝ አትበል እውነቱን ተቀበል ይሄው ነግራለው ያላወቅ ሰው ካለ የሙዚቃ ንጉስ አንደንበሳ አለ ሌንጨ ዱጋ ሰባ እትቤፉ ሂሙ አጫሉ እንዴሳ ቦንሳ ይባላልስ አባዬ ኮበራንም ቤኩ አባዬ ኦፍና ሰሰቺስ xiiqiin dammarramii ho'itii jaallata. Kanaafuu xiiqii keessa nama hin galchina. Waan hin taane Tiwiitariitiin maana uummanni keenya hanjamaan beeku. Amma booda karuma isin dhuftaniin deebisaallee gaa harkattanii jechuudha. Garuu bakka takka ta'e hanqattee jira. Bakki teekittiin hanqattee maaliin beekta? Bakka nu dhawanitti nutis dhawu. Maal abbaasi? Waaw. Abashaa sirbite eenyaa minaa gabba. Finfinneen kan keenya biyya abbaa qaba. Sirbitus siitus bu'aa maalii buusta? Yoo seera cabsite qaallitti si buusna. Beekanaafu bakka dhuftee wallaaltee haala kiiloo hawwiite bu'aa maleeyite. Akkuma Maqaleen kan Tigraay taate, akkuma Bahar Daar kan Amaaraa taate, Finfinneen kan Oromooti. Kalaas muramtee taadhoma bakka. Akkuma Bahar Daar ta'a Amaaraa taateeti Maqaleen ta'a Tigraay taateeti Finfinneen ta'a Oromooti. Gisee akkana jaaka gisee Finfinneen ta'a Oromooti jechuudha gaanga hirriba jiranii hirriba keessaa baaraganii kaanii waan harkan sirbanii kabajaa beekodha kunis ni jira. Obboleessa kiyya.
haati guddina irra jirtu gufuu meeqas dura jiraachuu mala. Gufuu san tarkaanfataatuma bakka jaatti keessaa kun jecha dhugaati. Dhugaatii gufuu san eeggachaatuma tarkaanfachaa bakka yaatti keessaa. Kanaafuu abdiin kutin hara deemuu jirturra iftuuban deebiini. Waaw. Kana beektuu laata hundumti keenya ogummaa rifeensa sirreessuu qabna. Ogummaa rifeensa sirreessuudhaan ni qabnaa nu hundi keenya. Dhugaa rifeensa tokko haa'atummaanii fi waaw. Jeen taa'ee gaappa. Suma saayibuu jaalalleen eebbisee maal akka biteef beektaa? Maali anta nan dhageettu? Tole maalinni? Ati garuu maal taartaa amalli kee akkasitti jijjiiramaa na aarsaarta? Ani sanuma. Indee maaliin nan sanuma ka jettu? Seeraan naqaasi malee. Sama haala kana yeroo itti fuftu jaalala kenna sumarra addaan kutuu ni dandeenya. Eshi. Maal? Eshi haa addaan baanu jedhee beeku. Eshi haa addaan baanu barbaaddaami addaan bahuu ni dandeenya. Maal jaasila? Anta akkam qaaxxa of duuba kee gattee ka jilbarra duraan kuftee na kadhattu san. Of duuba kiyya kam jetta? Ka duraan jilbarra kufee si kadhadhu san. Kana diddu sanii? Moo guyyaan si'a 10 si dawwalaa yoo naqaaquu diddeen du'a akkasiin jedhu sanii? Zamanni duraanii sun dabare namni hunduu onnee qaba. Amma onnee kiyya deebifadhee hojii dalagaa jira. Akkana taate jechuudha? Ta'ee ammarra achi nabsee kiyya. Baga akkanuma maaliif hanga namaa obsituu qabda. Obsi gisee daangaa darbe. Waan feetee uni dabde ifi reetuu ni jibbiteef mataa kee. Kanaafuu daangaa namatti hin dabrina. Keessaafuu jaalala keessatti. Waaw. Mooyee. Mooyee afaan itti ilkiidhaan akkasii qabii ol kaasaa. Gurbaan jabaa qaba. Ilkiin isaa kun hangam takka jabdu. Ajaa'iba agartee? Waaw.